Nageenyi keenya kabajaa fi jaalalaa bakka jirtanitti sinaa ga'u kabajamtoota hordoftoota miidiyaa Soofumar akkam jirtu egaa qophiin keenya poodkaastii Soofumar keessummoota adda addaa torbeetiin qabatee dhiyaatu har'aas istiidiyoo keenyatti qabnee dhiyaannetti jirra. Egaa akkuma argitan jiini kun ji'a Ramadaanaati. Akkasumas immoo hordoftoota amantaa Kiristaanaa Ortodoksii fi immoo sooma Faasikaa irra jiru. Egaa asitti kan affeeran har'aaf Dr. Kiyaar Sheehajjii ti egaa baga nagaan dhuftee anaa dhufsin jenna. Baga nagaan nu eedan. Egaa akkuma jedhe yeroo Ramadaanaati akkaataan uffannaa kiyya akkam fakkaatee jira? Bareedeera. Dirqama gaa maaliif? Mataa. Namullisee gadisiisuu xiqqaas. Bareeda. Kanatti gadisiisuu na wayyaa. Maaliif kabajuu qabna? Amantii walii yookaan wal kabajnee gaariidha. Wal kabajuun waan walii kabajuun walitti mul'isuun dirqama waan ta'eef malee amantiin kiyya kana waan ta'eef miti jechaadha. So kanammoo barsiisuuf warri miidiyaa irra jiru. Kanaaf amantii kamuu baay'een kabajaa. Amantiin kamuu abbaa sanaaf sirriidha jedheen amanaa. Kan kiyya akkanaa dhagaanis hin labsu kan namaa sirrii miti jedhee hin mormu. Kanarratti maal jettame? Akkuma jette amantaan kan abbaati. Namni hojii jiraatu ka ofii kabajee kan namaa kabajee ofii immoo akka babal'ifatudha. Namni yoo dhaga'u taate namatti himta ittiin hiitu. Yoo san amantaa kee kan jaalatu ta'ee gara kee dhufe sun homaa rakkoo hin qabu. Garuu immoo wanti dhiibbaa humnaa yookaan immoo waan biraa gootu hin jiru. Ergaa dabarsuudha wanni sirraa eeggamu. San booda kan nama sanii kabajuudha. Kuni wajji jireenya biyya tanaa fi addunyaatti baay'ee murteessaadha. Baay'ee bareedaga waan guddaa wayiirraa waan jalqabnatti fakkaata. Dr. Kiyaar Sheehajjii Sheeh Ibrahim Tufaa eenyudha warri jedhan tarii nu gaafachuu danda'uuti. Xiqqoo ati waa'ee kee ibsiti ani immoo waan an beekun itti dabala. Ani akkuma jette maqaan koo Kiyaar Hajji Ibrahim jedhama. Namni hedduun abbaa kiyyaan na beeka. Abbaan kenna kiyya qofa osoo hin ta'in abbaa nama hundaati. Abbaa biyya kanaati. Isaan namni hedduun ni beeka. Pirezidaantii mana maree dhimma Islaamummaa Itoophiyaati. Waggaa dheeraaf biyya kana tajaajilanii umrii isaanii guutuu as gahanii. Nummoo ilmaan isaaniiti. Namni hedduun saniin beeka. Haa ta'u malee akka dhuunfaatitti akka nama tokkootti akka dargaggeessa tokkootti baradhee hawaasa kiyya tajaajiluudhaaf hojii hedduu hojjetaa jira. Namni hedduun waan abbaan keenya achi jiruuf saniin doomineet taate san jalatti jiraatta. Kanaaf hin haasofna hedduu waan jiru waan hojjetaa jirrus waan hojjennes ogeessa fayyaati. Medical doctor general practitioner. Daldala dhuunfaas ni qaba. Akkasumas immoo hojii tola ooltummaa adda addaa dhaabbatas hundeessinee qabna. Akkasuma immoo tajaajila amantaa irratti Yuunivarsiitii Imaam Shaafi'ii kan abbaan keenya hundeesse hundeeffamarraa eegalee haga ammaatti hooggansa garaagaraa keessatti hirmaachaan jira. Ammas achumaan jira. Kanaan beekama. Sooshaal miidiyaa irratti immoo positive attitude waan ta'an ummataaf dhiyeessuun saniin nan beekama. Baay'ee bareeda waan muraasa keessaa ibsite. Kanaaf immoo gidduutti yeroo haasofnu dabaluu hin danda'ani. Akkuma ati jette pirezidaantii mana maree Islaamummaa Itoophiyaa Hajji Ibrahim Tufaa namni baay'een ni beeka. Kanaan dura dhimma mana maree Islaamummaa Itoophiyaatiin wal qabatee uummanni Musliimaa komii garaagaraa kaasaa ture. Eegisaan dhufanii garuu nageenyi bu'ee jira. Uummanni illee baay'ee gammachuu qaba. Amantiin kun biyya kana keessatti yeroo baay'ee ni dhiibbama jedhamee hordoftoota amantiitiin ni komatama. Amma immoo akkuma beekamu muummichi ministeeraa keenya toon hafin masaraa mootummaatti illee uummanni amantii kana hordofan akka faxara godhan. Yeroo adda addaatti affeeraa turanii as dhiyeenya kanas argineeti jirra. Mee kanaa wal qabitii jijjiiramni jiru. Silaa namoota biraa gaafachuu qabnaa garuu hanga ati beektu jijjiiramni kanaan dura jiruu fi komiin kanaan dura jiru hangam fooyya'ee jira jettee yaadda? Hedduu gaaffii gaarii kaaftee
dhugaa dubbachuuf amantaan islaamaa biyya kana keessatti akka amantaa biyya biraatii yookiin immoo nama ati amantaa islaamaa yoo qabatte nama biyya biraatii dhufetti akka second citizen taatee lakkaamaa turre. Wanni kun ilaalcha mootummoota darban keessa ture malee uummanni as keessa jiru kun sanuma uummanni hin jijjiiramne. Haa ta'u alhamdulillah erga mootummaan jijjiiramaa muummee ministeeraa Dr. Abiyyiin hoogganamu gara aangootti dhufe as jijjiiramni dhufe almost waggoota 1000 biyya tana keessa uummanni musliimaa jiraate 1000 jiraate kana yoo bira qabdu waggaa 7-8 darban kana keessa wanni dhufe baay'ee waan guddaadha. Jijjiiramni kun akka yeroo lammataa nama dhalateetitti uummata musliimaa biyya kanaatiif akka yeroo lammataa nama dhalateetitti lakkaayama. Dhaabbanni islaamaa san dura ture NGO ture. Dhaabbanni islaama jedhamee wanni mootummaan beeku hin jiru jechuu gara biraatiin. Erga mootummaan kun dhufee eeyyama mana maree bakka bu'oota Itoophiyaatiin kan kennameef erga Dr. Abiy Ahmed gara aangootti dhufeera. Baankiin dhalarraa bilisaa kan uummata musliimaa kanaaf eeyyamame erga jijjiirama kanaati. San booda immoo uummanni musliimaa waan barbaade gurmaa'uu hojjechuu ifatti bahee waan barbaadu gochuun san dura hin turre. Abbaa kiyya dabalatee namoota hedduun bara 2004 akkuma namni hundi yaadatu hidhaadhaaf kan saaxilame bara wayyaanee san rakkoof garadoo guddaatu keessa ture. Nullee immoo akka maatiitti hedduu ka keessatti miidhamne kan barnoota keenya addaan kunne ka gadi baanee yaashabbaarii lij jedhamne gadi baanee galuun nutti hammaate ture. Amma akkuma ilma pirezidaantii Baale Gizee jedhamtee maqaan sitti bahu kana yoo san ilma ashabbaarii jedhamaa ture. Nama wajji kaleessa haasaa ture. Ka ilma ashabbaarii wada Baale Gizee lachuu akkuma arrabaatitti lakkaa'ama. So salphatti as hin gahamne jijjiiramni akka biyyaatti dhufee salphatti hin dhufne. Jijjiiramni immoo islaama keessatti godhame kunis namoonni hedduun lubbuu itti gabbaranii itti dhamanii as gahee kana keessaa abbaan keenya isa tokko. Kanaaf saniin jijjiiramni wanni nuuf fide wanni guddaan kanaa jechuu barbaadeeti. Waan baay'ee kaasuu dandeenya kanarratti yeroo Ahmadiin Jabalfaa sagaleen uummata musliimaa dhagahamuu jedhaman hidhaman rakkoo baay'ee jajjabduu biyya keenya keessatti ture amantii kanaan wal qabatee guddaa ture. Hundi keenya akkuma beeknu jechaadha. Amma wanta ajaa'ibu kan kaaste keessaa tokko waa'ee amantii keessattis faalagizummaan hin jiraata. Yeroo biraa nuuf mala bakki kun nuuf ta'a Oromoof ta'a jenne gaafa Oromoon immoo achi dhaqu haala kanaan maaltu nu hanqate wal xiqqeessuun haala kanaan xiqqoo maqaa walii kennuun kuni hanqina maalirraas itti fakkaatu. Qofaati dooktaradha. Ogummaa kanaan dooktarummaa argachuuf waggaa baay'ee baratteeti jirta. Baay'ee keessatti bilchaatu jechuu barbaadinna. Maal hubatta kanarraa? Yes, wanti jiru haala biyyaa ilaalchi uummata keenyaa akkuma jirutti tahee aangoon amantaa kunii fi aangoon siyaasaa garagara. Duraan dursee namni wanni hubatuu qabu san. Aangoon amantaa, aangoon siyaasa illee tajaajiluma uummataa fi jetta. Haa ta'u garuu waan irratti hoggantu qabda. Qabeenya biyyaata irratti ajaja kennuu dandeettaa waa baay'ee mirga sii kennu jira. Aangoo amantaa bulchita. Nageenya biyyaatiif hojjetta. Wanni malee qabeenya uummataa qooddu wayii harkaan qabdu. Namni eega aangoo ta'e aangoo moohii erga ta'e aangoon sun madda mallaqaa namaa hiruu yookiin immoo namaa qooduutti ilaaluu danda'a. Aangoon isaan amma qooduu qofas osoo hin ta'in argachuus hin dabalata. Argachuus ofillee argattees nama si bira jirulleef qooduu gara biraatiin jechuudha. Dhugaa dubbachuuf nu abbaan keenyaa erga uumameen of beekee umrii waggaa 5-6 guutee of beekuu jalqabirra abbaa keenyaan akkanumatti beeka. Konkolaataan inni deemullee haalli uffannaa isallee public figure ta'uun isallee akkanumatti beeka. Anarra nagarre isa akkana ta'uu jechuudha. Maybe majlisa waan jedhamu uumamee achirratti pirezidaantii yoo ta'u taate malee akkanumatti beeka. Haalli jiruuf jireenya keenyallee
akkanuma maatii keessa ka jiru ammas wanni inni jijjiirame adda hin jiru wanni isaan aangoo argataniif qabeenya addaan nu dabalame tokko hin jiru wanni isaan immoo duraan waggaa 20 dura jiranillee garaagarummaa takka hin qabu yoo ilmaan isaanii namni isaan uf jalatti guddisan ofiin baratee guddatee dalagee qabeenya argate sun waan biraati sun namni hin dhalata hin barata hin hojjeta qabeenya argata sun waan biraati saniin ala isaan ammas waggaa 10 duras wanni tokko ni jijjiirame hin jirunna yoo namni akkasiin jedhu akka ati hin dalayne wanni ati dalaydee qabeenya ati dalaydee argatte qabeenya ati faajjii argatte isaan biratti qabeenya aangoo waan argataniif qabeenya kan argatte maaltu nutti hidhate sammuu keenya keessa maal rakkoon keenya waa riisarchii hojjettee argattee osoo hin ta'in hattee argattee yookiin immoo aangoo saniif fayyadamtee waan tokko gootee argattee siin jedha dhugaadha aangoo argattu duratti bahuudhaaf akkanatti haasa'uudhaaf waan sanuu haasa'uudhaaf carraa argachuun ni mala eeyyee haa ta'u malee gara mallaqaatti yookiin gara faayinaansii wayiitti jijjiiramee wanni adda argattu hin jiru dhugatti yoo dubbanne akka maatiitti illee miidhama ka jiru rakkoodha ka jiru miidhamni jiru ilma isaaniiti jedhamtee namni akka waan ati mallaqa guddaa baadhattee deemtusitti yookiin immoo qabeenya addaa qabattee deemtusitti si lakkaa'ee si miidhutu jira dhuunfaadhaan rabbi si godhee dalaydee argattu sun waan biraa ta'ee jechuudha kanaaf keessattuu aangoon amantaa aangoo mallaqa itti sassaaban yookiin immoo aangoo waan biraa osoo hin ta'in aangoo uummataan tajaajiltu haga dandeettu jiruu kee jiraata uummata tajaajiltee addunyaa kanarraa deemtu borummoo jannata ittiin argattu jedhameeti kan amanamu kanaaf ani wanni carraa kanatti fayyadamee hubachiisuu barbaadu wanni addaan jiru akkuma nama kaanitti garaagarummaan takka hin jiru mootummaa deeggaruu dhabuun dhimma abbaati yoo gaariidha jedhee abbaan amane akkuma ati hin deeggarre san namni sunis deeggaruu danda'a mirga qaba kuni nama kabajamuu qaba maaliif yoo har'a osoo ati aangoon argatiin namni biraa maa deeggare jedhee jettee jibbite gaafa aangoo argatte nama sin deeggarre maal godhu hedda so kuni ani namoota akkasitti yaada namoonni amma ati maaliif mootummaa deeggarta jedhee si jibbu gaafa aangoo argate maaliif nageen deeggare jedhee sijjeesuu dhabuudhaaf yookiin immoo waan biraa si godhu si hidhuu dhabuudhaaf gaaraantii hin qabdu kanaaf abbaan fedhe waan fedhe deeggaruu mirga qaba jaalachuu mirga qaba sun nama walii kabajamu that's a democratic right kanaaf akkasitti beekuu qabnaa jechuu barbaadeeti. Baay'ee kabajamtoota daawwattoota keenya kan wajjiniin turtii taasisaa jirru egaa Dr. Kiyaar Shee Hajjii Shee Ibrahim wajjiniin egaa turtii taasisaa jirra. Dhimmoota jajjaboo kaasuuf jenna jiini kun ji'a Ramadaanaati ji'a soomanaati. Hordoftoota amantaa kiristaanaafis akkasumas immoo hordoftoota amantaa musliimaa biyya keenyaa fi kanneen amantaa kana hordofan iddoo hunda jiran yeroo kana yeroo soomaati sababa kanaan bishaan illee suma wajjin soomuuf yarra faxara illee walumaan goona booduma faxara irratti goona jenneeti homaas hin dhiyeessine egaa ammas haga xumuraatti akka nu wajjiniin turaniif isaan affeerre dhimmoota baay'ee kaasnu hedduutu jira maaliif uummata keenya barsiisuu qabna nuti fuuldura jira walitti himuu qabna yeroo tokko maal naan jedhe Abrahaam Jaalataa cuubee liqimsuu qabna dhaloota kana barsiisuu ofii keenyaa miidhamne ofii keenyaa rabsamtee ofii keetiif tuffatamtee garuu immoo dhugaa jiru akka hadhooftuutti liqimsiisuu dirqama waan jedhu sana kaasuufi hundaafuu yeroo hunda nuti toleetis miti yeroo hundas immoo gaddineet miti kan darbe kan argetu kan jiru kana galateeffata waan ta'eef waan baay'ee walumaan taate jirra sooshaal miidiyaa keessa nan hordofaa yeroo tokko dhimmoota ati barreessitu irratti baay'ee abaarsota garaagaraa ragoota garaagaraatu jira sila kunisiif hin malu baalagizummaatiin miti barumsa dooktarummaa kan argatte baay'eetti dhamaatee maatiin keessi wajjin dhamayeeti. Isaanis taanan immoo nama aarsaa kafaleedha. Shee Hajjii Ibrahim namoonni baay'een hin beektu nama baay'ee sabboonaa amantii irratti nama baay'ee cimaa dhaloota baay'ee nama horateedha. Ani garuu waa'ee abbaa keetii yeroon haasa'u waan baay'ee haasa'uu nan danda'a. Ammoo akkaataa isaan nama hunda akka ilma isaaniitti ilaalan keessaa tokko agarsiistuu yeroo muummicha ministeeraa Itoophiyaa yeroo argan yeroo hunda adda dhungatu. Baay'ee nama raraan iddoo sanatti ana qofa osoo hin taane namoota baay'eedha. Tokkoffaa ofitti qabu ilma kiyya jechuu baay'een namoota in abaaru baay'een namoota
tarii waan adda addaatiin faarsuu danda'u isaan waan argan waan beekaniif kana godhan. Sinifoo abbaa akkamiiti? Gaaffii ulfaataadha kun. Isaan akkasitti yoo hammatanii sin immoo akkam gochuu danda'u? Isaan dhugaa yoo dubbanne abbaan maatii caalaa war alatti irraa dabanii maaliif tajaajila ummataatirra waan turaniif maatii ofii yeroo argatanii yeroo hedduu maatii wajjin dabarsan. Alarra tajaajila alaati hedduun isaanii hojiin isaanii kan baay'atu. So wanni ani indaganne muummicha ministeeraa ilma kiyya jedhanii balaan nurra ga'e hedduu ture. Akkamitti ilma kiyya jedha akkamitti adda dhungataa jedhamee hedduu miidiyaa olola miidiyaa guddaatu ture. Namoota ati irraan eene hundatu isaan cufee isaanitti mufate akkamitti akkas jetta jedhanii yeroo sanitti jechuudha. Yeroo sanitti kan indaganne dhimmi sun hedduu tokko na ajaa'iba ture. Kan biraa maatii keessatti isaan abbaa amantaarratti akka nu jabaannu barbaadu. Kabaja amantaa kabaja isaanii akka eenee guddannu barnoota irratti akka jabaannu akka of dandeenyu kan nu gorsan kan nu jajjabeessan kan nurraa nafne osoo wanti kun hundi irra jiru dhimma ilmaan isaanii dhimma maatii keessatti of hin hambifatan. Haga danda'aniin deeggarsa haga umrii ofiitiin jiran deeggarsa isaanii maatiin dhabeen beeku haga guyyaa har'aatti bakka mara gahuuf yaalii godhan. Haa ta'u wanni baay'ee gaafa eebba kiyyaa na bira gahuu hin dandeenye gaafa sargii kiyyaa sa'a booda hin deeman bakka waan asila abbaan torbaan tokko si bira taa'uu qabu isaan yoo daqiiqaa 30 sii kennan baay'ee guddaadha. Ilma abbaa akkanaa ta'uun yeroo baay'ee kasi rakkisu wanni si miidhu kana si bira dhaabbachuu hin danda'an. Waltajjii gurguddaa irraa hafuu hin dandeenye guyyaa sargii keetii ta'uu danda'a. Maal goota yoo isaan hafan waltajjiin sun hin jiraatu kanaafuu si bira daqiiqaa 30 dhaabatanii si biraa deeman. So abbaa baay'ee ilmaan jaalatu abbaa baay'ee maatii ofiitii yaadu haa ta'u garuu tajaajilli uummataa akka guutuudhaan maatii keetiif sarvisii kennitu sin godhu. Suni hin jira. Kana nullee immoo eega inni uummataaf isaan afaan kenna eega uummataaf of kennan maal wanni uummata caalu hin jiru wanni tajaajila hawaasaa caalu hin jiru sanumatti obsinee dandeenyee jiraannaa jechuudha. Baay'ee egaa ani waan hin taajjabe keessaadha. Namoonni baay'eenis kanuma taajjabu jedheen yaada wal fakkaataa kennaa. Hangam fakkeenyaaf namni dhaadhaaf abbaan qabne tokko abbaa wayii dhufee ofitti si hammatu hangam akka gammaddu gammachuu akkamii akka namaa kennu nama santu beeka. So nama qabaallee hin jechisiisa. So nama ofii immoo jajjabeessuun dirqama akka ta'e amantii keessattis nama kamuu akka jabaatuuf waan balleessillee jiraatu akka sirratuuf malee nama jibbee hoogganaan amantii tokko waan sirreessu hin qabu. Jaalalaan qofa addunyaa moo kan danda'u jaalala jedhee waan hin yaaduuf kana kaasee galatoomi. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya ammas kan hordofaa jirtan poodkaastii Soofumaan irraa miidiyaa keenya Soofumaan irraa turtii keenya Dr. Kiyaar wajjin taasisaa jirrudha. Dr. Kiyaar ogummaa fayyaa yookiin doktor ta'uuf kan barate haadha isaa yaaluu fi haadha baay'ee jaalataa waan jedhu dhaga'ee jira yeroo waa'ee kan kee gaggaafachaa turetti. Ogummaa fayyaa kan akkamiin barate dhuguma wanti jedhame sun hin jira. Gaafii kana miidiyaa biraati irratti illee yeroo si'a hedduu kaafnee haasofneerra. Seenaa baay'ee interesting ta'ee akkuma isin jedhe abbaan keenya waan tajaajila hawaasatiif ala jiruuf financially rakkoo hin jira. Haati keenya ani ilma hangafa isiiti. Haadha kiyyaaf abbaan kiyya abbaa warraa sadii qaba. Mana sadii qaba. Ani immoo haadha warraa lammataatirraa kan hangafaati. Yeroo kana erga dhaladhee isiin dhukkuba. Dhibee onneetiin dhibamaa turte waggaa dheeraa waggaa 20 oliif dhibee adda addaa itti jijjiiraa turte gara dhumaatti dhibee onnee tahuu argine. Ani barnoota yaalaa barachuudhaaf yoo seenu carraa argadhee haakima ta'ee dhibee isii kana beekee dawaa isiif ajajuuf kan baradhe. Isii maal yoo daa'imummaa waggaa 12 waggaa 10 akkana jiru mana yaalaa isirraa nafu
So hakimoonni achi jiran doctor naan jedhan maaliif yeroo mara waan isii bira dhaabadhuuf an doctor isiiti jedhanii yeen bakka pretend akkas pretend godha. So inni doctor kiyyaa jettiin mana hakimoota achi jiraniin yoo ijoollummaa sana erga guddadhee ogummaa fayyaa kana baradhee waggaa 4ffaa erga gahee booda dhibeen isii kun akkam akka ta'e detail onni hundi naa gale. So fayyaan isii kun yoo sarjarii hin godhamin biyya alaas gahee yookaan immoo asitti illee sarjarii onnee baqaqsanii yaaluu yoo hin godhamiif umriin isii baay'ee gabaabaa ta'uun naa gale ogummaarraa jechuudha. Akka carraa tahee dhibeen isii valvular heart disease jennaan afaan kennaan. Onneen kun karra 4 qaba. Karri kunniin ni dhiphatu. Sababa dhibee adda addaatiin infekshinii ta'uu danda'a uumamaan waan sababa adda addaatiin ni dhiphatu. Dhiphinni kun yeroo takkaanii miti ka dhufu. Yeroo yeroodhaan dabalaa dhiphataa dhufa. Kana ikoo hojjechiiftee ikoo kaardiyoogiraafii jedhama isa hojjechiiftee ilaalta. Sadarkaan inni irra jiru baay'ee kan sadarkaa 4ffaa baay'ee gadi bu'aa ture. So yoo xiqqaatee ji'a 3 ji'a 4 keessatti almost survive godhuu dandeettu sanii ol. Ani waggaa 5ffaa akkana gaheera barnoota so ala deemtee alamuu qabdi biyya kana keessatti warafaan onnaan isallee warafaan sarjarii kana waggaa sitti fudhata argachuudhaaf osoo iyyuu inni Xiquur Ambassaadha applee osoo goote iyyuu yeroo sitti barbaada. So wanni ani yaade biyya alaa geessuu qaba. Biyya alaa geessuudhaaf mallaqa na barbaachisa. Yoo san qarshii 500,000 akkas baay'ee guddaadha. Waggaa 10 akkana dura jechuudha. So mallaqa kan argachuu hin dandeenyu. Abbaan keenya tajaajila hawaasaa malee nama mallaqa dalaguu miti. Mallaqa kan argachuu hin dandeenyu. Asumaanuu nama Haji Sayyid kan jedhamu namni hedduu ni beeka. Galatoonfatuu barbaada. Nama Rabbii gaditti fayyuu haadha kiyyaatiif bakka guddaa qabu. Isa deeggarsa gaafadhe. Abbaan kiyya uumamaan nama kadhatuun barbaadu, nama kadhatuun jaallatu. Osoo isaatii akkasumatti osoo hafee isii waan biraa taatee wayya malee nama kadhaturra du'a isaati jaalatu. So ani immoo carraan qabu isii dhibee hin beeku waan ta'eef ani waan ogummaa fayyaa qabuuf akka fayyuu nan beeka. Yoo sarjarii godhame wanni kun ni fayyaa waan jedhu abdii guutuu qaba. So dirqamaan deemuu qaba. Deemuu qabadhee biyya Hindii deemee yaalchisuu qaba. Onneen kun karri kun kan karra lamatu dhiphate. Kanaafuu baay'ee siiveeriidha. Baay'ee badaadha. So biyya Hindii ofumaa kiyyaa appilaayi godhee mallaqa amma nama ammasiin jedhe Haji Sayyid Yaasiin nama jedhamu abbaa qabeenyaa guddaa abbaa nama maraa abbaa maal jechuu ibsee warshaa daakuu qabu. Warshaa faabrikaa riil isteetii bunarra dalagaa amantaa biyya kana amantaa nama musliima Itoophiyaa keessa jiru namni san beekne hin jiru nama guddaadha deeggarsa isa gaafadhe. Inni dhimmaaf abbaa kiyya bira dhufe. Isaa dhimmaaf abbaa kiyya bira dhufe yoo abbaan kiyya biraa deemu isatti hafe haati tiyya du'eddi. Rabbi qabeenya sii kenne. Abbaan kiyya immoo tajaajila hawaasaati malee mallaqa hin qabu. Please na gargaarii jedheen. Maal barbaaddanaan jennaan ay mana yaalaa deemuuf mallaqa gara $12,000 akkana na barbaachisa. Tiraanspoortii an bakka seenii nan soqaa atummaan kan hunda danda'ee jedheen. Kootu boru cheekii fudhadhu naan jedhe. Rabbi isaa haa kennu. Baay'ee nama guddaadha. Rabbiin jazaa isaa akkaataan itti kafaluun qabu. Amma osoo mallaqa san deebisuudhaan isa gammachiisu taate eeyyeen garuu inni boru naa deebifte jedheeti miti kanaa kennu. Kanaafuu Rabbiin of dura jannata keessatti isa akka gammachiisu Rabbuma san kadhaafi wanni godhuu danda'u sani. Uummanni illee immoo uummanni waan kana caqafatu kana beekee akka isaaf du'aa naa godhu gaafachuu barbaada asumaanuu. So isii qabadhee deemee abbaan kiyyas waan kahafe san na deeggaree anu nu waliinuu achuu dhaqee nu wajjin achi dhaqanii isaanis yaala isii goonee fayyitee galle.
waggaa 20 booda haati kiyya fayyite anillee immoo barumsaa jidduudhaan boqonnaa fudhadhee deemee deebi'u san itti fixee guyyaa eebba kiyyaa fuudhe. Guyyaa eebba kiyyaa ka fuudhee isiin onneen isii waan dhibamaa jiruuf waan du'uu dandeessuuf. Haadha warraa kiyya arguu qabdi jedhee isii wajjin karoora goonee waan tureef guyyaa eebba kiyyaa hojiin qabu waa takkan qabu guyyaa eebba kiyyaa fuudhuu qaba jedheet guyyaa eebba kiyyaa fuudhe. Isiin dhibamtee achumaan na jalaa taruu dandeessi sodaa jedhu waan qabuuf jechuudha. Kanaaf meedikaala kan baradheef isii yaaluuf ture. Alhamdulillah isiin naa fayyite. Haadha warraa kiyyaas immoo hangafa isii waan ta'eef arguu waan barbaadduuf argite. Ilmas agarte amma alhamdulillah fayyaa guutuu nama qabu keessaa tokko jedhamtee lakkaa'amti. Kana jechuu barbaadeeti gabaabumaan. Baay'ee bareedaadha. Ammallee haadha kee Rabbi umrii dheeraa haa kennuufi namni waan dhukkubsateef tarii lubbuun hin ba'u. Rabbumatu guyyaa Rabbi jedhee ta'a waan hundaafuu baay'ee gammadeetiin jira haadha Dooktar. Baga gammadanii baga ammallee umrii dheeraa nu jiraadha. Soomni kunis sooma milkii isiniif haa ta'u nullee dhufnee isin laalla jennaan asumaani. Waa'ee onnee yookaas ta'u obboleessi koo onnee dhukkubsata ture yeroo dheeraa fi peesmeekarii qaba onnee keessaa nan beeka waa'ee vaalviiwwan kana amma vaalvii jijjiiruuf yeroo darbe yeroo eebba miidiyaa naannoo kiyyaa sana baay'ee stressii guddaa keessan ture. Vaalviiwwan sun biyya kanatti yeroo jijjiiraman illee baay'ee mi'aadha. Gara miiliyoona 6 akkas fixe baankii waan hojjetuuf inni baankiitu gaafar godheef malee silaan illee galata Rabbii soo cinqii guddaadha waa'ee onnee salphaa miti biyya kanatti yaalli isaa baay'ee mi'aadha. Hin argamu namoonni baay'een lubbuu isaanii dhaban yaala dhabanii darban baay'eetu jira. Asuma irratti wanni si dabalu gaafa an hospitaala dalagaa hospitaala Adaamaa dalagaa ture barnootaan jechuudha achi barataa ture. Patientii yookiin immoo dhibamaan si kennama algaadhaan barataadhaaf. Patientii keessa turte dhibee haadha kiyyaa san dhibamaa turte. So yaala addaa godhee fi natti dhagahamee waa hunda godhee fi biraa deeme galgala nama biraatti bakka kiyya bu'ee bulammoo yoo ganama dhufu mucaa hiriyaa kiyyaa kan itti kennee biraa deeme san irraa dhibamaan irra deemteet handover goota. Dhibamaa kee kana irra deemtee fudhatta. Haala inni irra bulee kanallee immoo ilaaltee irraa fudhatta. Yoo laalu nagaa qabdi bakka okee jedhee maal jedhee raawundii jalqabnee deemne. Yoo deeminu hin jirtu. Dhibeen exactly dhibee haadha kiyyaa ture. Valvular heart disease bakka baay'ee tokko na dhagahame. Yoo mana galesu haadha kiyya dhabee hoo jedha akka waan gaafsan isiin waa taatu motoraan qabaa gara mana kiyyaa fiigee. Yoo laalu hin ciiftiin dhukkuba darajaa takka kan ol ba'uu hin dandeettu almost deteriorate godhaa jirti. Exactly patientii makiyya kan hospitaalatti biraa dhufe san fakkaatti. Maaltu itti dhagahama? Baay'ee namatti dhagahama. Haadha keetii waa godhuu hin dandeettu galgala san abbaa kiyya bilbilee deemuu qabdi. Namni immoo si hubatu. Ati ogummaa san waan beektuuf wanni kun kafayyu kanaan. Maal jedhaa gorsaa ture patientii makiyya kana waa qabdaa horii wayii qabdaa gurgurattee ala deemtee haalamuu dandeessaa wanni kun namni keenya immoo akkuma beektu namni keenya humna hin qabu. Keessattuu immoo mana hospitaala mootummaan dhufu kun humna hin qabu. Kanaaf hedduu tokko na dhagahamaa ture. Ogummaa keessa jiraattee waan san beeytee haadha kee ta'uu wajjin immoo baay'ee nama dhagahamaa ture. Sanumaan achiin fiigee waan sanitti waan faasofne sanitti deemne. Sanuma jechuun barbaadetti dhibeen kun nama hawaasa hedduu namni baay'een taraanii jira. Biyya kana keessatti amma gaarii ta'aa jira. Hospitaalli hedduun babbanamaa jira kan dhuunfaa qaalii ta'anillee jechuudha. Namni immoo akkuma beektu biyya kanatti yaalamuu hin amanuu yoo waa xiqqoo qabaate ala deemee yaalamuutu irraa isaaf salphata. Kana jechuu barbaadeeti. Waa'ee dhibeewwanii yoo kaasnee waa'ee uummata keenyaa wal qabatee jiru yeroo ammaa kanatti dhibeewwan jajjaboon biyya kana jiran namoonni baay'een sooshaal miidiyaa irratti yeroo rakkatan waa'ee miidhamuu kaleetiin wal qabatee namni keenya yeroo adda addaatti kaansariin akkasii kaansariin qoonqoo kaansariin gadaamessaa I don't know yeroo wajjiniin haa dhufuun beeku duraan waan nuti akkasii dhageenya hin beeknu
baay'ee rakkisaadha biyya kana keessatti fayyuun jechuun hammi humna nama keenyaa fi dhibeewwan kun yeroo yaaddu baay'ee ulfaataadha. Hundaafuu Rabbi bakka jirutti akka nu eeguuf kadhachuu barbaadanii asumaanis egaa kaaste waa'ee onnee waa'ee nama onnee dhukkuboo dhagahee anas baay'ee na dhukkuba. Daa'imummaa isaarraa kaasee gaafa barnoota haayiskuulii duraa kaasee dhukkubsataa ture boleeskii amma baankii hojjeta. Baankii Abisiiniyaa hojjeta. Baankii Abisiiniyaatu kabar godheef malee silaanillee miliina jaheessaa fuudheen Itiyoo Istaanbul hospitaala jedhamutu jira. Naannoo Boolee kana baay'ee cimoodha. Isaanis asumaan galateeffachuun barbaada. Situ kaasee waa'ee onnee. Kana jechuun barbaade hundaafuu kan daawwachaa jirtan qophii keenya poodkaastii Soof Umar Dr. Kiyaar Shehaji Ibrahim faa wajjiniin taasisaa jirudha. Amma sangaa xumuraatti akka nu wajjiniin turtaniif affeerraa isin goona. Jireenya keessatti wantoota baay'ee baradhee jira. Muuxannoo namoota wajjiniin wal arguurraalee waan baay'ee baradhee jira. Sana keessa eengadda Ustaas Sufiyaaniin wal arge waa'ee eebba kitaaba Aliyyi Cirriitii wal qabatee yeroo haasofnu isin amma ijoollee Aliyyi Cirrii jedhamtu malee maqaan keessan abadan dhaamoo jedhee agadhuma. Namni abbaa cimaa qabu maqaa kiyyaan Sufiyaan jedhee of waamsisuuf jedhee yeroo baay'ee natti fudhatee. Amma fakkeenyaaf Dr. Kiyaar atillee ogummaan keellee ogummaa guddaadha. Biyya kanattis biyya addunyaa kamittuu jaalatamuu fi baay'ee kabajamuudha. Kanallee garuu ilma Shehaji Ibrahim Tufaa jedhamtee waamamta malee isaanirra seenaa guddaa waan wayii dalaguu qabda. Dhugaadha. Ijoolleen maatiin isaanii bebbeekamoo maatiin isaanii namoota gurguddoo ta'anii ijoollee ebaluuti yookiin jedhama malee maqaan isaanii dhaamu. Osoo waan feete so ilmi abbaa caaluu qaba. Osoo waan feete dalayde yeroo hedduu isaan wajjin haasofna. Kophaatti akkuma reefu jalqabarratti kaasuu yaalle waa hedduu dalaguuf yaalla. Garuu waan feete dalayde waan isaan dalagan kana bira ga'uu miti xiqqoo caafii waan ga'uu hin dandeenyeef ilma isaanii ka jedhuun yaamamta. I'm proud of it. Baay'ee ittiin boona. Maaliif dalagaan isaanii guddaa waan ta'eef waggoota 50-60 darbe hawaasa biyya kanaa tajaajilaa jiranii ani immoo umriin kiyyaan xiqqoodha. Ganaaf dura tajaajiluuf yaadaa jira. Kanaafuu maqaa isaanii yaamamuun baay'ee na boonsa baay'ee natti tola. Haa ta'u immoo akka nama dhuunfaatti waan ati dalaydu namni credit si kennuu dhabuudhaaf kan godhus ni jira. Namni immoo dalagaa keetiin immoo si jaalatan bakka baay'ee ka'an ilma isaanii osoo ta'uu kiyya nan beekin bakka naa kennu na kabaju na wajji jiraatu ni jira. Erga ilma isaanii ta'uu dhaga'e immoo daran gammadee bakka guddaa siif laatu jira. Kanaaf wal waan deema ilmi abbaa caaluu qaba tullurraan bahee jedhama mammaaksa kennatti maal jedhama nasirreessiyyuu muka tullurraan ilmi muka tullurraan bahe tulluun ni jira tulluun abbaadha muyin immoo yookiin immoo muka tulluu irratti marguudha. Tulluu ol jirta ati mul'atta tulluun immoo guddaadha si qabee jira. So abbaa fi ilma abbaa akkanaa gaafa qabaattu muka tullurraan. Siifillee chaalenjii ta'a maaliif waan isaan hojjetan san caalaa daranuu hojjechuu fi baay'ee tattaaffii gootaa sana keessatti egaa mul'attee Kiyaar ofiisaa dhiibbaas qaba. Dhiibbaas guddaa qaba. Waan barbaaddu hojjechuu hin dandeettu, waan barbaaddu ta'uu hin dandeettu, bakka barbaaddetti argamuu hin dandeettu. Jiruuf jireenya kee keessatti dhiibbaa guddaa qaba. Baay'ee dhiibbaa qaba. Maaliif judgmentiin isaa waan tokko gaafa gootee ati fakkeenyaaf uffata hin taane uffatuma xiqqoo aadaarraa xiqqoo bahe aadaa amantaa keenyarraa ta'e aadaa keessa jiraatturraa ta'e kaboo taate hawaasni maaliif akkas gootaatee nama baluu taatee siin jedha. Dhugaadha. Maaliif ija isaan laaluun si ilaala waan ta'eef. Kanaafuu inni hubadha namoonni akkas jedhan. So atillee haga dandeettuun bakka akkasiitti argamuu dhabu akkas tahuu dhaburraa of eeggannoo goota. Ati garuu nama dogoggoruu dandeessa. Dogoggora sanillee immoo namni booldu godhee isaanitti maxxansee isaanillee maqaa balleessuuf itti fayyadamu jira. Kanaaf
inni ulfaata. Ilma nama akkanaa ta'uun baay'ee tokko ulfaata. Baay'ee ulfaata. Kabajicha ofirra tursuun illee akkasuma jira. Garuu ammoo yeroo tokko ilmi daadhii dhugeef akkas jedha. Mammaaksa keessatti abbaan daadhii dhugeef ilmi waan akkasii jira. Jechuun waan abbaan kee godheef ati ittiinis arrabsamuu faarfamuun ni jira garuu yoo balleessanis yoo tolchanis sinan qabsu jechuudha barbaadeen wantichi. Namni immoo addalleen hin qoodu amma isaan ummata qixxee biyya kanaa kan ta'u ummata musliimaa biyya kanaa bulchu ati maatiidha malee bulchisiisan keessatti aangoo san keessatti hirmaannaan ati gootu hin jiru. Murtee tokko keessatti hirmaannaan gootu. Murteen achi darbu haala hojimaata mana saniitiin kan deemu malee maatii bira dhufee miseensi maatii tokko sagalee kenneetii miti wanni sun ta'u. Wanni tokko yoo ta'u ati yoo gadi baatee si argi si arrabsuuf deema si loluuf deema namni waa baay'ee siin jedha. Hojii waan biraa maatii waan biraati. Kanaafuu kun nam tokkoffaa kana yoo dhimma illee achi qabaate sitti bilbileet si gaafata si lola. Fakkeenyaaf hajjiin beekta waggaadhaan namni deemamu jechuudha. Arkaan Islaamaa keessaa shanaffarratti kan argamu dirqama yookaan humni namaa danda'u taate dirqama amantaa musliimaa Islaamaa keessatti tokko akka salaataa, zakaa, ramadaan amma keessa jiru. Kana shahadaa lamaanitti aansee sadarkaa shanaffarratti kan argamu hajjiidha. Hajjiin kuni majlisatu karaa majlisaatiin galmooftee kafaltee deemta. So anamma fakkeenyaaf namni daratti namni na beekame hajjii deemee hin beeku dhugaa dubbachuuf. Waggaa 4 aangoorra jiran bakka san. Maaf hafte? Deemee hin beeku tokkoffaa mallaqaan deemtaami. Hajjii ka deemtu akka amantaa kennatitti mallaqa san kafaltee waan maatii keetii hambiftu qabaattee yoo jettee deemuu qabdaa jedha dirqama asirratti ta'u. Yoo mallaqa hin qabaatiin dirqama asirratti hin ta'u hajjiin. Kanaafuu ani fedhii qabaattee mallaqa san qabaattee waan maatii keetii hambiftu qabaattee deemuu yoo dandeette yookiin immoo yoo mallaqa san hin dandeenye nafta. Kanaafuu ani amma yoo afford hin godhin bilisaan waan abbaan kee achi jiruuf bilisaan deemuu hin danda'u. Kanaafuu waggaa 4 hin deemne baranas deemaa hin jiru. So gaafa hin danda'e akkuma nama kamiyyuu gaafa hin danda'e mallaqa kiyya kaffalee nan deema. Hanga sanitti mallaqa danda'uu qofa osoo hin ta'in yeroon si mijatuu qaba. Garuu namoonni sitti bilbilanii akka waan ati murteessuu dandeessus gaafa. Hajjiyyuu anatu galmeessatti fakkaata. Yoo si argu mallaqa hajjiitiin mallaqa uummata kunuu namni 700 600 yeroo yeroodhaan dabalaa deema akkuma doolaarri dabalaa deemu maaliif mootummaa Saawudiitti kafalta waan ta'eef karensiidhaan wal qabata. Mallaqa uummata irraa guuramu kana waan ati guurtu akkaawuntii keessa irratti galu faatti fakkaatu jira namni tokko. An deemee iyyuu hin beeku. Umraan hin deemta. Umraa jechuun akka hajjiitii miti dirqamaa miti inni. Yoo dandeette deemta Saawudii deemtee umraa gootee deebita. Ibaada irraa tokko inni. Kadhachuu jechaadha. Umraa yeroo yeroodhaan ji'a ja'allee deemtu ji'a lamallee deemtu sun mallaqa keetiin deemtee waan majlisaan wal qabatu miti. So majlisaan wal si qabsiisu hedduu jechuudha. Abbaa keetu achi jira malee ati achi keessatti murtee tokko hin dabarsitu hojii tokko achi keessaa hin qabdu aangoo hin qabdu. So wanni wal si qabatu hin jiru. Ani ogummaa addaa qaba dandeettii mataa kiyyaa qaba. Hojii daldala dhuunfaa mataa kiyyaa qaba. Barbaadu siyaasa irratti hirmaatuu danda'a. Barbaadu muummee ministeeraa ta'uu yoo barbaade mirga qaba. Waggaa 10 didamas booda sun fedhii mataa keetiiti. Waan yeroo tokko yoo agartee feesbuukaa kiyya irratti amantaa daldalaa miti maaliif siyaasa tuwiitaa siin jedhe yoo fakkeenyaaf muummee ministeeraa maxxansee amantaa bakkeen siyaasa hin jirre hin jiru. Siyaasa amantaa tokko hordofaa siyaasa barbaade deeggaruu mirga qabdi. Amantaa waan biraati siyaasni waan biraati. Kanaafuu abbaa kiyyaatu amantaa bira jira malee an barbaadu paartii uumee dorgomuu danda'a mirga kiyya. Namni na dhoogu hin jiru. Siyaasa barbaades immoo deeggaruu mirga qaba. Kanaaf directly majlisni illee siyaasa keessa galee jedhee maqaa ani waan siyaasa wahii deeggaruuf yookiin immoo jaaladhuuf yookiin immoo sappoortu godhuuf maqaa dhaabbataas maqaa isaaniis tuquu barbaada. Isaan nama amantaati amantaa hoogganu siyaasa keessa hin jiran. Haa ta'u garuu
deeggaruun yookiin immoo sappoortii godhuun homaa rakkoon qabu jechuu barbaadeti. Yeroo adda addaatti akka gorsaattis yeroo baay'ee yeroo isaan travel godhan yeroo deddeemanis darbee argaani. Kun ammoo tokkoffaa akka ilma nama baratee tokkottis gaa'id gochuun gorsaa ta'anii tajaajiluunis kanuma jiru jedhee yaada. Asirratti wanti itti dabaltoo jiraate hangam isaan gargaartaa? Amma laali independent taateeti waan kana akka gootu. Namni ati isaan gorsi jedhee official xalayaa sii kennee bakka isa yoo si kaa'e amaanaa qabda. Amaanaa uummataa, amaanaa nama bakka san si kaa'ee qabda. Wanni ati gootu, wanni ati gorsitu sanirra dhaabbattee gorsita. Yoo waan saniin dogoggora sitti gaafata. Maaliif gorsa santu rakkoo qabaa jedhama. Seeraniin gorsitu jedhamta. Abbaa keetii miti. Abbaa kee 24 hour gorsuu dandeetta. 24 hour deeggaruu dandeetta. 24 hour kophee isaanii sirreessuu dandeetta. Suni is not public. Waan hawaasni irraa si gaafatu miti wanni sun. Ilma barate akkana qabaattee osoo hin ta'in osoo iyyuu ta'uu baate ka biraatu osoo qabaattee kazaraa godhattee osoo ilma keetiin deemtee mirga keetii homaa rakkoon qabu sun. Biyya alaa deeman keessatti tikeeta birrii mallaqa kootiin muradhee gaafa deemutu jira. Isaan deeggaruuf tikeeta majlisni muree isaan deeggaruu qabu dhiisee mallaqa tikeeta kiisa kootiin muree isaan deeggaruuf isaan akka miidhamneef isaan achitti akka rakkanneef. Maaliif dhaabbanni majlisaa kun amma wanni hundi bijatee bajanni akkasitti jiraatee wanni ati taphattu akkasitti hin jiru waan ta'eef isaan deeggaruu waan qabuuf isaan achitti miidhamuu waan hin qabneef isaan hojii deemee isaan yeroo deeggaru hedduu hin jira. Isaan ammas itti mufufa. Haga Rabbi naa kenneen qabeenya qabuun abbaa kiyya deeggaruun homaa rakkoon hin jiru. Namni kee irraa dubbatuu qabu maali? Qabeenya uummataa wahii walitti qabamee mallaqni wahii masjida irraa uummata irraa guuramee dhufee yoo sitti bayaa jiraate dhugaadha sun. Maaliif mallaqa kenna maaliif akkana gootan jechuu hin dandeettu. Ati mallaqa ofii keetii daldaltee simintoo gurgurtee sibiila gurgurtee argattee deebitee abbaa keetiin tajaajiltee yoo jettee homaa rakkoon hin jiru. Ofitti baaftee uffattee ijaarattee yoo jettee homaa rakkoon qabu. Kanaaf ilaalchi hawaasaa nama tokko tokko rakkoo ka qabu jira jechuu barbaadeeti. Kana egaa yoo Rabbi jedheen jijjiirraa walumaan jijjiirraa ammoo aarsaa kafalaa jijjiirraa sodaannee akkasnaan jedhu laataa yoon kana godhe akkasnaan jedhu laataa osoo hin taane wanta gochuu qabnu wanta uummata keenyaaf ta'u wanta hawaasa keenyaaf wanta abbaa kiyyaaf godhu qabu dirqama gochuu qabna. Kana maal naan jedhanii akkasnaan jedhu laataa karasti na qabu laataa jechuun waan barbaachisu natti fakkaatu. Akkuma isin jedhee dhokadhaa jedha namni baay'een maaliif hin dhokanne maaliif mul'attaa ilma nama akkasii taate bar dhokatanii dalaganii qabeenya dhokatanii godhanii biyya alaa dhaqanii baratanii onnaa jedhanii suni yoo abbaan kee hattuu ta'e dhugaadha biyya alaatti si dho'isee dolaara achitti si ergee baratuu dandeetta asitti immoo qabeenya dho'isitee osoo ilmi isaanii ta'uun kee hin beekamin fuulli kee hin beekamin qabeenya kuufatuu dandeetta. Nu abbaan keen hattuu miti. Duraanis ammas sanuma. Nu ofiin immoo beekamnee namni marroo ka fiiguuf halkanii guyyaa ka tiiktook irra ooluuf qabeenya isaatiin ka of agarsiisaa ooluuf beekamuuf. Yoo gara barbaadeen beekame sun dhuunfaa kiyya na ilaala. Yoon fooloo sin godhu jedhe yookiin sin beekuun barbaadu jedhe namnummaan ati hin beekamin sin jedhu sun si haadhiisu. Sanii achi akka nama hatee maaliif dhokatta? Nama hateetu dhokata. Proof yoo qabaatee guyyaa akkana abbaan kee akkana godhee waan kanaa sii kenni jedhee yoo namni bahe okay accept goota. Proofii qaba waan ta'eef. Wanti nama dhokachiisu hin jiru dhuguma jettee namni ofitti amanamummaa qabu waan hojjetu beeku ani dhokachuutiin namni tokko mana isaatiin agarsiisu jireenya isaatiin nossa. Maaliif seete namni kaleessa si beeku uumaan qabdu taanaan har'a lafaa fiddee guute taanaan shakkii keessa gala. Kuni maali qabeenya uummataa saamurraa kan ka'edha. Wanta san ofiin akka hin dhufne karaa sirrii karaa qajeeltootiin akka hin dhufne waan beekaniif mana isaanii agarsiisuun barbaadan baay'een isaanii namoota taajjabne baay'ee qabna jechuuf. Amantaa keessatti ammoo hattummaan baay'ee balaaleffama. Amantii kam keessattuu hatuunis amantii ani hordofu keessatti wantoota 10 akka dhoorkaadha jedhamee abboommii 10 jedhamutu jira. Sana keessaa sobuun hatuun wantoota baay'eetu jira wanta nan gaafne amantii kam keessa iyyuu jira jedhee yaadaan. Jiini kun ji'a sooma namoota amantaa kiristaanaa
ortodoksii ta'anis akkasumas immoo amantaa musliimaa hordofanis soomarra jiranii ji'a kana keessatti immoo ji'atti qalbii jijjiiratan ji'a waaqaa wal argan irratti cubbuuwwan hojjenne hundaaf akka dhiifama nu ta'amu rabbi keenya ji'atti yaadannudha wanti amanne sanatti jechaadha. So ji'a kana keessatti immoo namoota rakkatan yaadachuun harka qalleeyyii gargaaruun nyaachisuun obaasuun hiriyoota wajjiniin taphachuun wal arguun so wal qixxummaa amantiis exercise gochuun walitti dhufeenya hawaasaa akka nama maaliif amma jireenyi keenya hundinuu siyaasa keessattuu fuulduratti baata taanaan wantoota baay'eetu wal qabata. So fakkeenya ta'uu qabna jedhee yaada waan hundarrattu. So ji'a ramadaanaa kana keessatti immoo namoonni baay'een tola ooltummaatiin dargaggoonni baay'een nama argina akka Haydar Abdii bilisummaa faanti namoota irraa maallaqa walitti qabanii yatiimota warra rakkatan kana guyyaa guyyaatti faxarsiisu. Ati immoo hojii tola ooltummaa irrattis bal'inaan hirmaattee hojjetaa akka jirtus iyyaafadhee odeeffadhee hin jiramee waa'ee kanarraa kaasnu tola ooltummaan amantaatiin illee wal qabsiisnee kaasna akka dhaloota akka uumama keetittis immoo nama akkamii ta'eeti? Dhugaa tola ooltummaan hojii amantaa kamuu keessatti jaallatamu akkuma reefu sii kaasuu barbaade zakaa waan jedhamu jira arkaana islaamaa keessa yookiin immoo bu'uura amantaa islaamaa keessa 5 kan jedhaman keessa tokkoffaan rabbitti amanuudha lammaffaan nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ergamaa isaanii ta'uu amanuudha sadaffaan salaata afraffaan zakaadha shanaffaan hajjiidha. Kana 5 keessaa zakaa kan jedhamu kun kennaadha. Qabeenya keetirraa, qabeenya qabdurraa, qabeenya zakaaf yookiin waggatti tilmaamamee tilmaama isaatu jira. Midhaan yoo qabaatti midhaan keessanirraa qabeenya wahii immoo tirfiidhaaf yookiin daldalaadhaaf qopheeffatte yoo inni waggaa guutuu taate sanirraa tilmaamamee persentiidhaan kan kennamutu jira. Seera ofii mataa of danda'e qaba. Kennaan kun ilma nama muslima ta'e hundarratti dirqama. Akkasiin jedhe bu'uura waan ta'eef jaalattee osoo hin ta'in dirqama. Osoo nama mararraa laal qabeenya isaatirraa warqii tirfiidhaaf bitee namni wahii waggaa yoo guute achirraa yoo kabaaftu taate midhaan magaalaa keettee waggaa yoo guute achirraa yoo kabaaftu taate mallaqa kee akkaawuntii keettee miliyoona 10 miliyoona 5 akkaawuntii keettee sanirraa waggaa yoo guute persentiidhaan achirraa namni mara osoo kennu taate rakkataan jira? Hin jiraatu. So this is the best system ever ማለት akka namni rakkoo akkamitti balleessinaa hiyyummaa akkamitti balleessinaa jedhee yoo yaadu tokkoffaa amantii furmaanni as jira jechuudha. Haala kanaan tola ooltummaan kana caalee hin jiru. Osoo kun jiraate namnummaan tola ooltummaa barbaadu hin jiru. Osoo kun jiraate. Yoo lammatatti deebiin immoo kennaadha. Kennaan namni jaalatee yoo kenne rabbiin waan inni kenne saniif bakka guddaa jazaa guddaa jannata illee karra jannanni kun biratti karra 8 qaba. Karra 8 qabu kana keessa tokko karra nama waa kennuti. Namni waa kennu karra seenuun addatti jechuudha. Ka salaatullee ka salaata saniin bakka guddaa qabullee akkasitti karri salaata adda jira. So kennaan bakka guddaa qaba islaama keessatti. Ani gara kiyyatti yoo dhufu namni waa qabaateef hin kennu. An dhugaa dubbachuudhaaf nama waa qaba jedhamu miti. Waan qabu xiqqoo sanirraa garuu nama kenna. Addunyaa sanarratti wannummaan si gammachiisu jiraate. Kennuudha. Umrii xiqqoo tiyya kana keessatti biyya hedduu deemee argeera. Waa heddummoo arguudhaaf yaaleeras argeeras. Wanni kennaa caalaa si gammachiisu hin jiru. Warroota immoo rabbi waa kennee fi addunyaa kanarratti dureessa ta'anii durummaadhaan bakka guddaa ka'an wanni si gammachiisu maal yoo jetteen at the end of the day kennaa sani. Namoota gargaaru, namoota qarqaaru. All you can see Bill Gates warroota qabeenya gurguddaa qaban yoo laalte dhumarratti qabeenya isaanii kan kennaa kennuudhaan itti gammadu. Kanaafuu namni qabeenya qabaate illee hin kennu. Yoo rabbiin kenni jedheen qofa kenni. Onnee kee keessatti jaalala kennaa qabaachuu qabda. Ani taqabu xiqqoorraa kenna dhugaa dubbachuuf. Garuu yoo ati kennitu uummanni kenna akkuma beektu baay'ee rakkataadha. Baay'ee barbaadaadha. Tokko kennitee
Tokko si kumantu. almost waan qaburraan qixxee jechuu hin dandeetta waan yeroo akkanatti hojjettee silaa mallaqa kee kuufattee bakka guddaa ga'uu qabdutti almost persentii qixxee ka ta'u yeroo kennaadhaan dabarsutu jira. Dirqama sitti ta'e jechuudha. Yeroo tokko tokko jaalatee yoo nama uummata dura baatu dirqama si kennisiisa. Kun rakkoo kee qofa natti fakkaatu namoota bebbeekamoo ati jettu hunda odoo walitti qabdee gaafattee namoota waa kennan rakkoon kee maal osoo jetteeni ati yoo rakkuma 100 kennite Boris kan miseejiin 5-6 yoo masan si seena. Sagantaa bakka kanatti mallaqa akkana barbaadde akkana. Kuni rakkoo nama hedduuti. Kanaaf ati yoo kennitee rakkoodha si biyya kana amma ka argaa jiru. Kanuma keessaa garuu dunuunfanneetuma Rabbiin nama kennuuf immoo waan arge ima dabala. Hir'isee hin beeku. Kennaan argattee. Osoma akkanatti kennitu osoo ji'a kana keessa birrii hagana miliyoona kenni jettee of dhiphiftu Rabbiin ima sii kenna. Kanarrattuu beekuu dandeetta osoo yoo kennite ima sii kenna. Kanaaf akkasitti ani sagantaan akkuma beektu sagantaan hawaasa hedduudha. Sagantaa deemtu kanarratti mallaqa kennita. Dhuunfaadhaan immoo akkasitti dhufee deeggarsa si gaafatu lakkoofsan qabu. Kanaaf haga humna keetiitiin deeggaruuf yaalii goota. Maatii keessatti illee akkasumatti hirmaannaa akkasii qaba. Almost haadha warraa kiyyaas gaarii Rabbi naa kenne malee qabeenya akkanatti namumaa kennaa ooltu kana osoo si gaafattee iyyuu ni dandeesse si galee. So osoma namni baay'een dhufee ati bar ganaa dargaggeessaa guruun geenne faabrikaa wayiin qabdu maaliin qabdu qabeenya keentuultu maaliif kennita akkasiin jedhu jira. I'm satisfied yookiin hudas na jedha. Inni walirra kuusee faabrikaa isaa san jechuun bakka inni gahu ilaalla. Namni hin kennine it's not good at all. Rabbi biratti illee bakka nama hin ta'u nama biratti illee immoo galatan qabu. Kanaaf kennaan nama gammachiisa namatti tola. Ramadaan immoo jiini amma keessa jiru ji'a Ramadaanatti. Ji'a kana keessa kennuun immoo bakka guddaa darajaa guddaa namaa kenna bakka amantaatiif. Yeroo namni marri wajji gammadee dabarsuu qabu. Ramadaan nama kaalcharii tokko fidee jira. Namni wajji faxaraa, ollaan, amantaan biraas dhufee gammachuu ji'a rahmataa tahuu wajjin ji'a namni marru itti nyaatee quufee rakkoo osoo hin argin ji'a kana Rabbi qofa kadhatuudhaan dabarsu tahuu qaba. Malee nama garaa isaatiif yaadu tahuu qabu jedhurraayi. Kanaaf namni ollaa isaa nama lama sadi ollaa isaa jiruu gargaari. Namni maruu akkasii gargaaru taate rakkataan kun kanaaf jiini kun ji'a namni itti rakkate itti gargaaramu yeroo kaan daran yeroo kaan gargaaramu miti yeroo kaan caalaa namni maaliif fokas ka godhuu qabu ibaada irratti waan ta'eef Ramadaanni nyaata osoo hin ta'in nyaata irraa qofa soomuu osoo hin ta'in soomni kun waan Rabbiin hin barbaanne waan orgamaa ta'e hundarraa kan soomtu kan of qabdu ta'utu barbaachisa. Rabbiin kadhatu yoo kadhattu immoo biyya keetiif hawaasaaf tokkummaaf waa hunda kadhatta qabeenya waa mara kadhatta. Kanaaf ji'a addaati. Ji'a kana keessa kennaan ati kennitu namni sun akka Rabbi kadhatu akka biyya ofiitiif Rabbi kadhatu carraa uuma waan ta'eef hedduu jaalatamaa jechuu barbaadeti. Dhugaadha kan kaastee miidiyaa keenya Soofumariifis gaafa eebbasaa irratti argamtee deeggarsa maallaqa qarshii 100 gumaachiteeti jirta. Asumaan guddaa si galateeffachuu barbaanna. As ga'uu keenyaaf cimnee akka mul'annuuf sagalee uummata keenya akka taanuuf baay'ee nu deeggarteeti jirta. Guddaa si galateeffanna. Angaafa miidiyaa lakkii dhiisee jira gaafan siin jedhu ati dhiisuun qabdu waan rakkattee si gargaaraa miidiyaa dhaabuun sirraa hin bareedu nama naan jedhe keessaa tokkodha. Asumaanillee baay'ee si galateeffachuun barbaada. Namni hundi akkas namaan hin jedhu siin jechuu barbaadeeni namni waan qabuuf qofa akka hin kennine argineeti jirra. Namni qaban warri hin kennin baay'eetu jira. Ammoo namni kennan immoo yeroo baay'ee hanga of jibbuutti gahan argachuu isaanii akka of jibban warreen gahanillee baay'eetu jira. Maaliifi har'a siin kennaa, boru siin kennaa, iftaanis siin kennaa, isumatu kennaa, nama kennu qofa kenna. Namni hin kennine namni qabu kan biraa kan isa caala humna qabu hin jira. Isa caalallee humna qabaachuu baatu namoota baay'eetu sarraa sheer godhatee to namni akkasitti walii qoodee gargaaree rakkataan keenya sirrataa deema. Namni keenya immoo wanti hojjetu argate waan nama rakkisu wanti hin fakkaatu. So yeroo tokko waan garaan kee laafee kennuuf uumamtee kennituuf
hanga of jibbuu geessaa hamii guddaa sitti ka'a ebaluuf kennitee ebaluuf dhiistee jira komii garaagaraatu jira. Yoo kennitee filina xixiqqaate jedhee kan komatu jira. Garuu kennaan kamuun xiqqaa eega kadhattee eega gaafattee waan sii kenname san fudhachuu qabda malee xiqqaachuu isaa komachuu ebaluuf kennitee ani amma namoota baay'eef deeggarsa kadhadheera hanga kadhattuu jedhamuu gahee jira. Amma immoo eenyuuf kadhatanaan jedhan actually ofii kiyyaaf kadhadheen beeku. Garuu namoota rakkataniif maaloo jedhee har'a tokko bira naqi kan biraa so wal fakkaatee Siin kadhachuuf deemtu hanga jedhutti gahee amma namaafillee kadhachuu dhiisee jira. Dhugaa dubbachuuf taanaan nan beeka rakkoo isaa isin jechuu barbaadeni. Namoonni kennanis har'as nama tokko bira har'as abbaa qabeenya tokko bira namni naa kadhadhu naan jedhu iyyuu namni nan uffee jira. Nama wal fakkaataan gaafadha nama haaraan kennu kan kennuu danda'u immoo dadhabee jira inni dadhaba yeroo wayiitti hin dadhaba. So wanni qaba inni gaafa niyyatee kennu immoo kabajjee fi baay'ee naasee miti. Baay'ee waan gaarii qabdi. Waan silaa naasa'uu qabu ati naasofte. Kanaaf waan an argeefin haasaa jira because nama wayiitii rakkattee ati waan ittiin kennite waan ittiin niyyattee kennite wayiitu jira. So anaafis kennis hin jedhu tokko dhufee rakkoodhaan adeemsa keessa kan fooyya'u ta'a uummanni keenyas gara fuulduraa dinagdeetiin qabeenyaatiin yoo cimee rakkataan keenyas hir'ataa deema kalee saraadha wayya. Maal kadhattee onaan jette rabbiin maal kadhattee onaan jette dhugaa yoo umrallee deemee mana rabbiititti yoo du'aa godhu wanni an kadhadhu bakka rakkataa balleessidha. Dhugaa maaliif rakkataa balleessita beektaa? Ati adda qabaatu hin dandeettu. Wanni naa gale haga feete carraa feete argadhu carraa qabeenyaa barbaaddu argadhu. Adda duroomuu hin dandeettu. Keessattuu biyya kana keessatti. Biyya namni hedduun rakkatu keessatti. Adda qabeenya qabaattee, adda boontee, adda nyaattee, adda dhuyidee abadan hin yaadamu. Maal kadhadhaa? Nama ollaa kiyya jirurraa, maatii keessa jirurraa, firoottan maal jiru kanarraa eegalee rabbiyoo nama maraafu yaa rabbiyoo harka walii hin eegsisin. Maaliif gaafa namni maruu harka walii eeggatu barbaada. Ati akka barbaaddetti jiraata. Waan barbaadde uffatta, waan barbaadde nyaatta, waan barbaadde bakka barbaadde dheeyita. Bir mallaqa barbaaddu qe'ee kee keessatti qabaattee bittinneessitu namni si gaafatu hin jiru. Garuu uummata rakkataa keessa jiraataa, firoota rakkataa qabaataa, hawaasa bal'aa nama rakkatu kana keessatti waan addaa ati qabeenya waan carraa wayiitiin argatteef osoo ni bittinneessa ni godha jettee. Namni akka keessatti yoo dhugaa sammuu dhugaa qabaatte hin gootu, hin dandeettu, hin mi'aayu, hin bareedu. Innaa hin hawwitammoo akka nama tokkootti osoo qabaattee waan barbaadde goote immoo ni barbaadda. San godhuu dhabuudhaaf akkuma isin jedhee fira rakkataa qabda. Fira rakkataa sun waan ati taphattu sani anaaf bar jiruu kee jijjiiraa sin jedhu dhugaadha. Si dhagahama. Kanaaf agarsiisuu dhabulleef Injin qabda. Rabbi immoo sii kenne. Kan sii kenneef akkasitti fayyadamtuufi. Kanaaf wanni rabbii kadhadhu yaa rabbiyoo rakkataa. Hundaaf qabeenya kenni. Yoo qabeenya dhiisi guddaa iyyuu miidha. Yoo bakka waan akka inni harka namaa namni akka harka namaa neeni. Yaa rabbiyoo harka namaa nama harka namaa eegsiisin jedhee rabbiin kadhadha. Akka of danda'u. Dureessa naa godhii nama maraa. Jedhee rabbiin kadhadha. Keessattuu immoo firoottan namoota sitti aanan waan san kadhadha. Maaliif ofii keetii qabeenya kadhattee yoo ka biraan argatiin qabeenya keetiillee is nothing faayidaan qabu. Kanaaf qabeenyi ka bareedu argachuun ka bareedu maatii kee firoottan kee nama si wajji jiru wajjiin ollaan kee beela bulee ati gamoo yeroo tokko na dhiba manni gugurdaan ollaa xixiqqaa gaafa qabaatu ollaan sun waan nyaatu dhabee ka dararamu asitti immoo jiruu gaarii waan gootu dhabdee duniyaa kana ka ittiin rakkatu of jibbita yoo dhugaa sammuu qabaattee argachuu keessan jibbita waan biraati miti gamoo san keessa banni jiraatta garuu osuma jiraattu si dhagayama waan dandeettu godhuu dandeetta garuu rakkoo keessaa baasuu baachuu ni dandeessa garuu si dhagayama. Ani ilaalcha akkasii qaba. Ani immoo rabbii koo maaliin kan dadhabeette yaa rabbiin jedha. Waa'ee nama rakkatee waa'ee kennuuti wal qabatee waan jiru kana maaliif yeroo tokko ebaluun kenna jedhamee isuma rakkista waan ta'e ebalu barsiirifata ammaana
ebalu barre si gargaara ebalu barre cincallistu waa'ee dubartiin wantoota akkasii jiran masarratti bira godhatanii jedhama yaa rabbiin jedha yeroo hunda yaa rabbii namni rakkatee namirra dhufee waan kennu na dhabsiisanii jedhan immoo innis baay'ee bareeda du'aa bareeda garuu osoo nan ga'an immoo ka barbaadu osoo nan gaafatin rabbummaan achitti isaa kennu maaliif yoo na gaafatee an dadhabe kennoo dadhabe baay'ee na dhaga'ama bilbila kee cufattee ka jiraattuuf dhokattee ka jiraattu tokko kana namni waa si gaafatee dhorguu caalaa wanni nam dhukkubu hin jiru baay'ee dammoo immoo waan ajaa'ibu namni rakkatee dhufee rakkoo isaa sitti himate ati yoo rakkoo kee itti himtu maal itti himta ati rakkoon kee kaleessa akkana kenne dheengadda akkana kenne mallaqan qabu yoo jette inni waan nyaatu dhabee dhufee si rakkisaa jira rakkoon kee isa biratti rakkoo xiqqaa ta'a rakkoon jedhamu iyyuu malee inni ati bakka hin qabda yoo 5,000 kennite nagayaa yoo sin jedhe ati immoo kaleessa 100 kenne miliyoona kenne jettee of cinqu mala isaaf sun rakkoo miti qabaannan kennite na gargaaris jechuu danda'a. So rakkoon kee nama biratti rakkoo miti. Kanaafuu na kadhatu si gaafaturra ka caalu maali achumatti rabbi isaa kennu. That is the solution. Santu solution. Waan an kadhadhu guddaan namni hunduu akka qabaatuuf. Bakka maaliif tokko dhugaadha rakkatis nama dura dhaabataa jira malee bar jaalateeti miti. Wanni ani yoo namni tokko waa si gaafatu wanni irraa hubadhu rakkateeti malee akkuma kee nama gaafatuun barbaadu rakkachuun barbaadu. Kanaafuu hubatuu fi qabda. Eega rakkatee immoo rabbi yoo rakkisinii haga dandeettu. Keessattuu nama sitti dhufu kana aboo osoo rakkisuu baate. Fira yoo ta'u immoo san caalaa jabaata. Maaliif fira keessaa baate sitti ulfaata waan ta'eef. Kanaaf nama mara rabbi qabeenya haa kennuuf hin rakkisinii jechuu barbaada. Biyyi keenya immoo rabbi akkuma biyya kaanii biyya ambaa biyya hedduu deemne namni akkanatti rakkatee rakkisuun guddaan jiru. Badhaattee guddattee akkuma biyya ambaa arginee hawwinu san calcal argaa jirra waa hedduu jijjiiramaa jira rabbiin akkasitti haa jijjiiru jennaan kanuma achumaan akkas nuti biyyoota addunyaa irra deemtee ilaalte mee muraasa isaanii nu kaasii biyyi akkuma nama tokko hojiidhaaf waltajjii adda addaa immoo faazariif gaaf isaan deeman isaan deeggaruudhaaf sababa kana deemee argeera biyya jecha tokkotu jira kitaaba 7 dubbisurra biyya 7 dhaqutu caalaa experiencein biyya ambaa yoo deemte agartu biyya adda addaa tira yoo deemtu argattu jiru kitaaba keessa argattu barnoota keessatti barattee argattu experience guddaatu jira jiruu kee keessatti waa hedduu jijjiirta jiruuf jireenya kee hedduu jijjiirta qaamota adda addaa wajjin carraa argachuu argadha ammas aangawoota mootummaa hayyoota hedduu abbootii qabeenyaa hedduu wajjin arguu carraa argadha rakkoo biyya kanaa maalii jennee yoo haasofnu tokkoffaa aadaa hojiiti dargaggeessi jiru aadaa hojii hojjechuu hin qabu siin jedha rakkoon biyya kana keessa jiru bakka aadaan hojii namni waa hojjechuu hin barbaadu hin jaalatu garuu immoo qabeenya hin barbaadu kanatu nu rakkisee jedhanii akka rakkoo akka mootummaatittis akka immoo hayyoota waa qoratu tokkottis rakkoo nama rulaatu godhamee bahee dargaggeessa baay'ee qabna eeyyeen garuu immoo dargaggeessi kun waa hojjechuu hin barbaadu marruu yeroo moohiitiin abbaa qabeenyaa ta'uu garaa gabaabate indaastirii wayii keessa seenee waa hojjetee waa argachuu yookiin immoo carraa hojii haaraa wayii uumee amma ndoob gaarii ta'aa jira amma asa'anaa kan baay'ee fooyya'aa jira garuu rakkoon guddaan biyya kana keessa ture isa kunuu ka fooyya'eef ka miidiyaan baay'aturraa waan biyya alaa jiru namni ka sosocho'ee carraan biyya alaa deemullee amma baay'ataa jira waan ta'eef saniin wanni kun godhufe biyya ambaa yoo deemte namni hundi ni dalaga jaarsi waggaa 60 mallee gadi waggaa 20 mallee gadi jedhee dalaga namni wanni biyya san agarta waa dalaguun baay'ee barbaachisaa akka ta'e san booda immoo guddina biyyaa fakkeenyaaf misoomni biyya keenya keessatti amma argaa jirru kun misoomni magaalaa kooriidaraa hojjetamaa jiru kun yoo biyya alaa deemnee deebinu yaa rabbi biyya keenya xiqquma karama boolee kanas maan taane xiqquma waa fakkeessi jenneet kadhachaa ture. Ifnana agarru kana biyya ambaati bakka dukkana sitti by the way
yoo achi dhayxee yoo biyya kee buutu osoma ifaan jiru sitti dukkana beekta. Ifama ibsuun nuti jabaate jechuudha. Kanaafuu amma jijjiirama amma jiru yoo agartu immoo dhoo kana hiriyaan kee tokko bilbilee Qatar Dohaa kootu sagantaa kana kootuuti maal naan jedhanna. Maal godha biyya san maaltu jira jedhee. Aspaaltii fiifaadha mee aspaaltii fiifaa nama biyya keenya galee jedhee. Aspaaltii ifaan dura Dubaay fi Qatar faatti baay'ataa ture suni amma biyya keenya galee. Dhugaa jettee nutu amma achi dhufnee achi biyya san wanni ilaaltu wayii hin jiru baay'ee ta'u. Bareedina magaalaa gamoo qulqulluu karaa qulqulluu ifaa qulqulluu ilaalta malee akka magaalaatti wanni ati daawwattu wayii hin jiru. Even muuziyeemii isaanii seentee seenaa biyya biraa sitti agarsiisan malee seenaa ofiitu guddaan qaba. Biyya kana yoo ilaaltu seenaa lakkooftee keessaan baane deemtee keessaan baane maaltu dhabame aksesii namni biyya kana seenee biyya jedheetu akka biyyaatti keessa deemuu hin danda'u. Aspaaltii gahaa hin qabdu, ifaa gahaa hin qabdu, finfinnee keessa jechuudha dhiisi kabira deemuu hin dandeettu ture. Kanaafuu kanatu jijjiirame. Biyya alaati irraa nu ekspiriyaansiin Moskoo, Ameerikaa, Middle Eastii kana yeroo hedduu deemeera. Wanni an argee aadaa hojii tokko qulqullina magaalaa namni mooderna tahee barnoota waan qabuuf balfaa bakka itti gatuu beeka. Yoo deemu taraa ol eeguu maal jedhama afaan kennaan jechuun yooma pileen irraa buutu xiyyaara irraa yoo buutu wal darbaa bu'uutu jira biyya keenya nama keenya yoo ta'u. Achitti wal tuttuquu. Biyya ambaatti namni walitti hin kalaa'u. Ispeesii isaa eeggatee. Ispeesii isaa eeggate si kabaja. Asitti yoo si darbe yoo si dura tare irra jala. Normaala. Konkolaataan ooftu kana osuma wajji deemtu yoo dhufee qaawwaweetiin dhufee akka malee si jala seenee si dura tare kabajaan itti dhaga'ama. Seeran tartiiba isaa eeggatee ati deemaa jirtaa sitti anis seena waan jedhu xiqqeenya itti fakkaata. Biyya alaatti waan kana irraa baratta. Namni kabajamuun yoo tartiiba isaa eeggate waan godhu hunda baankii seente namni tokko keessummaa jira ati taraa kee qabattee eeggattee yoo inni geeffate seenta. Kaasii morma gubbaan asirra yoo si dhaabate malee piraayivasii kee diigee si darbee yoo danda'e harkaan achi si dhiibee waan san raawwatatee yoo bahe yoo gadi bahe hiriyyatti Gootummaa himataa. osoo namni namaa sadii dhaabatu achi dhiibee jagna ani jagna akkana godhee bahee jedha. This is kuni doofummaadha. Doofummaa guddaadha. Doofummaa hamaadha. Namni sammuun qaroo horiirraa wanni nu adda ta'an maali waan yaadnuuf. Yaadda jechuun immoo maali namni sun keessummaa jira yoo inni geesse kiyyaa jettee yaaduu qabda. Kanaaf wanni biyya alaatti jiru wanni irraa barattee dhuftu kana. Kaasitti xiyyaara irraa ol darbaa gadi buuta. Gadi buutu xiyyaara irratti of beektas dhufu. Anillee akkuma yaadamu keekan kanan qaba. Anillee biyyoota muraasa deemee jira. Keeniyaa ollaa keenya kana argee jira. Qaataarii kana argee jira. Dubaayii kana argee jira. Qaataar deemteerta? Dubaayii kana argee jira. So maaliin hawwase beektee namoota biyya keenyaa uummata biyya keenyaa hundi otoo biyya alaa deemee argee jedheen hawweef. Gaafa dura biyya Awurooppaa Hoolaand deemu mootummoonni keenya kun silaa biyya alaa deddeemu maaf biyya keenya waanuma xixiqqoollee hin galchine jedheen hawwe. Fakkeenya waa'ee humna qilleensaatiin hojjetu elektirikisiitiin hanqinatu ture yeroo mallas jiru sana yeroo sanan deemee yooni maaf kanafaa qilleensa yeroo torbee wayii booda Adaamaa irratti dhaabamuun arge soo sammuun kee sirriidha jedhee yaadu. Gaafa Keeniyaa deemu eebba kitaaba Mahammad Deeksisoo fi Keeniyaa keessatti feestaaliin hin eeyyamamu. Feestaaliin amma dhorkame kuni Keeniyaan dur paarlaamaa keessatti murtaa'ee dhorkame. So Itoophiyaan akkamitti feestaalii kana dhorku gaafa jedhu amma Mahammad fa'aa jiran akkamitti Keeniyaatti gadi taanee akkamitti jedhee yaade zan apply ta'e. So namni yoo socho'e nama deemee fi nama maalii ta'etu waa arga jedhama beekte. So namni yoo arge waan keessa jirtu hirriba keessa jirtu keessaa dammaqxa. So nama hundaaf namni otoo silaa mootummaan kun carraa wayii fa'aa qopheessee dargaggeessa achiin bada malee otoo dhaqanii fa'aa ilaalanii. Namni akkasuma jedha. Otoo dhaqanii ilaalanii waan wayiitiin ilaalanii daawwachiisanii haala namni addunyaan keessa jiru arge biyya keenya kana silaa hin galateeffata. Qilleensa haala akkasii bareedaa qabnu.
ummata nagahaa qabnu kana disipiliinii uummanni biraa qabu wal tuquun walii akkanatti bar namni akkanatti ija walitti babaasee wal ilaalu bar namni ajaa fi addunyaa ofii keessa jira hojii ofii keessa jira siyaasni keessatti irratti wal nyaannu kun hin jiru amantiin irratti siyaasni bar biyyaan baatti maal beeta siyaasni biyyaan baatti qabeenya akkamii qabeenya forex trade waan jedhamu beeta daldala online ta'ee forex mallaqa currency kana jijjiirteet mallaqa argatta. Forex trade kana hojjetu analyze goota. Analyze ati gootu guddaan siyaasa. Fakkeenyaaf Ameerikaa fi Chaayinaan har'a akkamiin oolan? Maal ol godhan? Jaalala qabamu daldalli isaanii akkami? Siyaasni isaanii akkami? Saawudii fi Chaayinaan akkami? Raashiyaa fi biyyoota kana hunda mallaqa isaanii jijjiirta waan ta'eef online irratti siyaasni biyya kamuu si ilaala. Hin beeyta. Maaliif siyaasa san waan beeytuuf mallaqa san daldaltee har'a mallaqni ebalu ol jedha. Ka ebalu ka biyya kana gadi deema jettee xiinxalteet daldalta. Biyya biraatti kana kan mallaqa ta'u. Biyya kanatti na ajaa'iba. Siyaasni ani ka beeku kana siyaasa jechuun kana. Ganama bahee pirezidaantii biyya tokko yoo haasa'u hin caqafa namni marru maal jedhe tiwiitarra seentee ilaalta. Maaliif ilaalta? Biyya biraa wajjin walitti dhufeenyi isaa yoo gadi bu'u taate mallaqni sharafni biyya sanii fi kanaa garaagarummaa uumaa ati online irratti waan san hojiirra golchiteet mallaqatti jijjiirtee mallaqa irraa argataa jechuudha. Siyaasa jechuun kana daldala biyya biraatti. Kanaaf biyya keenyatti immoo amantaadha. Akka amantaatti waan tokko yoo amanti gallakkisuun hin jiru, jijjiiruun hin jiru, irratti du'uudha. Waggaa 80 siyaasuma tokko. Suni amantaadha malee siyaasa miti. Siyaasa jechuun har'a jaalatu boqochiisuu qabda. Ka har'a dhiiftu kuni siyaasa dirqama. Kun addunyaa guutuu keessa jira. Uummanni Ameerikaa keessa jiraatu Dimokiraatii fi Riippablikaana ta'anii adda jiranii gaafa Riippablikaanni aangoo qabatee pirezidaantii ta'e ummanni Ameerikaa guutuun san jalatti bula. San jaalachuu qabda, deeggaruu qabda, qeequllee barbaadde hin qeeqta. Amantaa godhattee garuu waggaa 60-70 hin faarsitu. Pirezidaantiin sun du'eera. Fakkeenyaaf bara 1970 doolaarri mallaqa gooldii wajjin yookiin warqii wajjin addaan bahee mataa of danda'ee riizerv karansii gaafa ta'u. Ameerikaan qabeenyi isiin qabdu guddaan kana. Doolaarri daldala addunyaa waan doolaaran hojjetamuuf qabeenyi isii as ga'e. Pirezidaantiin isaanii ganama tokko bar gadi baheet har'arraa warqii fi doolaarri waliin jijjiiru doolaarri mataa isaa danda'e bakka warqii riizervii addunyaa ta'eera jedhee dubbate san booda ooyiliin yookiin zayitiin baha jiddu galeessa biyyoota arabaa kana keessa jiru doolaara malee akka hin gurguramne waliigaltee mallatteesse. Waliigalteen sun dheengadda dhume. Waggaa 50 bakka mallaqni kee mallaqa addunyaa gootee gariteet. Siyaasa kun uummanni Ameerikaa keessa jiru guutuu mootummaa pirezidaantii san osoo waan fedhe godhee fi halkanii guyyaa isa faarse itti xiqqaata. Maaliif wanni inni sii godhe guddaa waan ta'eef misooma biyyattii sanii siyaasa biyyattii sanii jecha santu gadhaabe murtee santu gadhaabe jechuudha. Kanaaf mootummoonni jiran gara siyaasaa seenee waan ta'eef mootummoonni jiran guutuu wanni isaan murteessan fiicharii kee keessatti baay'ee murteessaadha. Baay'ee bakka guddaa qaba. Kanaaf wanni ati deeggartu dhuunfaa namichi sana osoo hin ta'in waan inni dalagu gaarii dalage gaarii badaa dalage badaa jettee akkasitti adda qooddee deemuu qabda malee dunuunfatteetuma. Dunuunfattee akka gaarii fardaa waanuma tokko qabattee san laaluun barbaadu jettee ka deeggartu gaarii miti sun laalamuu qaba namni kenna. Amma baay'ee gaariidha. Amma namni kenna hedduu jijjiirameera. Haalli ilaalchisaa gaariidha. Rakkoo qabaate kun rakkoo qaba jedha. Ka deeggaruu qabu. Qabsoo dinagdeetti jira. Baay'ee gaarii. Wanni ati siyaasa san mallaqatti jijjiirtee akkasitti hojii deemuudha malee siyaasa akka amantaatti onni irratti qabattee wajji booyuu fi wajji onnaa godhuun sirrii miti. Kanarraa bahuu qabnaa jechuu barbaadeetti. Egaa turtii ajaa'ibaati kan taasisaa jiru jedhee yaadaan beeku warri nu daawwachaa jiran maal akka jedhani. Kan daawwachaa jiran egaa miidiyaa Soofumar poodkaastii Soofumar keessummaa keenya har'aa
Dr. Kiyaar wajjin egaa turtii kan taasisaa jiru kabajamtoota daawwattoota keenya asumaanis egaa maatii keenya ta'uuf subscribe gochaa yeroo barbaaddanitti miidiyaa keenya argachuu akka dandeessaniif maatii keenya taasisaa hin jennaani gara dhumaarras keenyatti jirra wantoota baay'ee kaasne tibba kana addunyaan baay'ee raafamaa jirti lola hamaatu taasifamaa jira waraana addunyaa sadaffaadha jedhanii warreen labsanis jiranii xiinxaltoonni siyaasaa hedduun balaa guddaa akka addunyaa irratti geessuuf jiru baay'ee kaasaati jiru bulchitoonni addunyaa hooggantoonni addunyaa hundi cinqi keessa jiru wanti kun dinagdee biyya keenyaas ni miidha jedhee yani akka nama dhuunfaa tokkotti na yaadaani ammoo namoonni biyya keenya tokko garee qabatanii biyyi tokko ana laallataa biyyi tokko kan biraamoo akkas jedhan warra jedhan jiranii kanarratti mee yaaduma xiqqoo kanaanis wal qabatee lolli kun dhiibbaa biyya keenya irratti fiduu danda'u asumaan otoo kaasne. Gaariidha akkuma beektu interested siyaasa addunyaa irratti hedduu interest qaba ni dubbisa kitaaba hin hordofa itti dhiyeenyaan jechuudha. Akkuma isin jedhe siyaasni addunyaa qabeenya biizinasa waan ta'eef anillee sanumaan waan kana hordofa. Wanni amma tibbana kana deemaa jiru impaayerri addunyaa kanarratti ifa addunyaan tun uumamtee kaajii jijjiiramaa dhufuun beekamaadha. Impaayerri Roomaan irraa eegalee kan British kan dhiyootan Ameerikaan irraa fuute hanga ammaatti impaayerri hunduu waggoota qaba. Waggoota ka dhibba bulchu, ka dhibba lama bulchu, ka dhibba sadi bulchu, ka dhibba jaha, ka kuma turu ni jira. Garuu ni kufan dhumarratti marruu jechuudha. Roomaanis kufee jira, Ottomaanis kufee jira, Britishis, ka Neezerlaandis, ka Speenis, ka Poorchugaalis hunduu yeroo isaanii eeggatanii addunyaa tana to'ataa kufaa deeman. Ka amma keessa jirru Empire Amerikaati. Empire Amerikaadhaan hoogganamu jechuudha. Ameerikaa fi Western Alliance kan biyyoota Awurooppaa jalaa qabu jechuudha. Empire kun amma yeroo itti caamaa jiru jira. Yeroo inni gadi deemaa Empire biraa immoo kan China fa'aan hoogganamu itti dhufaa jiru bira jira. Wanni guddaan asirraa ka'a. Lolli amma keessattuu deemaa jiru kanarratti xiyyeeffata waan ta'eef akka ani xiinxaletti jechuudha. Ameerikaan keessattuu erga pirezidaantiin Doonaald Tiraamp gara aangoo dhufee gaagama siyaasaa guddaa keessa up and down godhaa jirti. Foreign policy duraan qabdu jijjiiraa gara addaatti deemaa jirti. Chaayinaan immoo baay'ee revival baay'ee akka malee saffisaan ikoonomiin isaanii guddachaa doominansiin isaan addunyaa irratti qaban guddataa bal'achaa deemaa jira. Kana to'atuudhaaf murteewwan Ameerikaan tibbana kana dabarsaa turan hedduudha. Garuu itti milkoofne. Lolli baha jiddu galeessaa kan har'an jalqabamne. Afgaanistaan irraa eegalee as Liibiyaa, Siiriyaa, Iraaq kun hunduu qaama rakkoo foreign policy Ameerikaan baha jiddu galeessa keessatti adeemsisu irratti qagootu. Baha jiddu galeessi kun hostile politics yookiin immoo siyaasa o'aa fi siyaasa complex ta'etu jira. Namoonni tokko amantaa qofarratti maxxansan sun sirrii miti. Suni gowwummaadha. Amantaa qofarratti maxxansuun sirrii miti. Rakkoon amantaa hin jira een jira. Garuu which is tertiary secondary. Wanni guddaan laalamu qabeenyi baha jiddu galeessa keessa jiru kuni yoo namni baha jiddu galeessa to'ate addunyaa to'ata. Namni biyya baha jiddu galeessan to'anne addunyaa bulchuu hin danda'u. Amantaan addunyaan guutuun fuula itti garagalfatu garas jira. Kana to'atuun dirqama. Kanaafuu lolli baroota darban 20-30 keessa godhamaa ture guutuun bakka san to'atudha. Amma immoo gara yoo kufaa deemtu maal godhuu qabda? To'annaa kee kana yaadachiisuu qabda. Amma Iraaqiin gaafa tuman Bagdaadin balleessanii waan barbaadan san dhabanii qabeenya isaanii san saamanii san booda dhiifama gaafatan. Bushis dhiifama gaafate. Obama illee Liibiyaa irratti waan godhe saniif dhiifama gaafate. Amma kunis waanuma san irra deebi'ee godha waan biraati miti. Garuu kun amma akkasiin ta'u. Maaliif bakka kufaa jiranitti waan ta'eef Chaayinaa ol jedhaa jirtu tana dadhabsiisuuf waan ta'eef godhamaa jiru. Iraaniin yoo cuftu boba'aa gara Chaayinaa deemu, gara Afrikaa deemu, ikoonomii addunyaa dadhabsiisuu waan ta'eef ka barbaadamu gaafa san namni marruu harka nuu kenna addunyaa irra deebinee akka harawaatitti bulchina
kan jedhu waan ta'eef ilaalchi United States Amerikaan kan deemsisaa jirtu kana waan ta'eef rakkoo bulchiinsa yookiin aangoo ofii itti tursiisuuf qabeenya dabalata argachuuf ikoonoomii addunyaa sanaa to'achuuf fiigicha godhamu malee tokko irratti kalaaluu qabdu dhimma amantaa yookaan immoo sheeka tokko ajjeesuu yookaan qeesii tokko ajjeesuutii miti dhimmicha. Kana keessa maaltu jira fedhii warri amantaa immoo gaggeessuutu jira. Namoonni tuumaman kun biyya Arabaati. Amantaan Islaamaa amantaan isaanii Islaama. Kanaafuu yoo isaan miidhaman akka waan gammachuutitti itti dhaga'amu dogoggoraan hin jirre. Warri si ajjeesullee si jedheeti mika ajjeesaa jiru. Warri immoo jara warra Ameerikaa fa'aa wajjillee immoo rakkoo keessa seenu kun illee immoo amantaa ofiitiin fi miti ka du'aa jiru. Aangoo biyya ofiitiif yookiin immoo siyaasa biyya saniitiif kan du'aa jiru. Kanaaf amantaadhaan illee waliin qabatu sadarkaa lammataa irratti ilaaluu qabda dandeenya malee dhimma amantaa dhimmi tokkoffaan dhimma siyaasaati. Dhimma siyaasaa addunyaati. Aangoo impaayera ofii tursiisuu fi peetroodoolar yookiin immoo doolaara fi nadaajii iddoo san jiru to'atuudhaaf fiigicha godhamu malee Israa'el waan achi kaa'amteef to'annaa naannoo baha jiddu galeessa jiru san cimsuuf yookaan namni Israa'elitti dubbatu yookiin biyyi Israa'elitti dubbatu tokko aangoo kee achi jiru san si jala dadhabsiisa. Kanaafuu san balleessuu qabda. Iraan takkittidha kan Israa'elitti deebiftu. Kanaafuu Iraan yoo cabsite namni maruu seeran boba'aa kee fidee hojjetteen hin kenna doolaara malee bitee hojjettee Chaayinaa amma booda walitti dhufeenya Chaayinaa wajjin godhee hojjetteen dhiisa. Kana malee dhimma rakkoo amantaa fuulduratti baasanii namoonni miidiyaa irratti akkasitti deeman sun rakkoo hubannoo dhabuuti jedhee yaada. Akkasitti ilaaluutu barbaachisaa. Namni lolus amantaa fi lolu kan miidhus amantaa fi miidhaan jiru jechuu barbaadeeti. Egaa yaadachiisaa turre sa'aatiin keenyas akka baay'ee deemee kaasaa turre amma egaa waan baay'ee kaasneeti jira yeroo biraas walitti deebina akkasuma aftiraanis warra argina dhee yaada. Si affeerra. Shaajii illee arguu barbaannaani tarii gaafa iidaa immoo beekamu mana keessanittis qopheessuu dandeenya asumaan beellama qabachuu fi tarii egaa haadha warraa akka qabdu bultii akka ijaarattee umrii dargaggummaarras jirtas milkooftee jirtas jedhee yaadaani. Asumaanis maatii keetiifis haa ta'u waa'ee haadha warraa kee xiqqoorraa nu kaasiti dhaamsa qabduuni haa goolabnu. Galatoomii isinis nu affeeruu keessaniif miidiyaan Soofumar miidiyaa hedduu nu barbaachisaa keessattuu miidiyaa afaan kanaan dubbannu hedduu rakkoo qabna yoo ijaaramanis ni diigamu konsistensiin qabanii miidiyaan ijaaramuun namoonni akka kimmo muuxannoo miidiyaa keessatti qaban miidiyaa ofiitiin dhufuun akkuma isin dura jedhaa turre baay'ee nu barbaachisa itti fufuu qabu namoonni biraas waan kana arganii miidiyaa hedduu ijaaruutu nu barbaachisa jedhee amana. Atillee galatoomii nu kabajjee yaada keenya nurraa fudhatuuf ramadaana keenya immoo akkanatti haala gaariin uffannaa amantaa keenya calaqqisiisu uffattee nu yaamuu keetiif nu affeeruu keetiif galatoomii jechuu barbaannaa ulfaadhu. Haadha warraa umrii dargaggummaadhaan kan gara bultiitti seenee akkuma isin jedhe gaafa guyyaa eebbaa kiyyaa fuudhee guyyaa tokko eebbi kiyyaa wajji kan nasufatillee waadaan qaba ture yoo barnoota seenu waggaa 6 booda inni eebbifamaa gaafa eebbifamu guyyaa san fuudhaa jedheetti kan karoorfadhe haadha warraa kiyya eebbaaf yoo jiini tokko naaf wal baranne. Ani si gaafachuuf ture iyyuu warsana doo aadaa ta'e ayyee. Eebbaaf yoo jiini tokko naaf wal baranne. Jechuun almost barnoota kiyya fixuudhaaf onnaa jennu wal baranne ji'a tokko keessatti walii galle jechuu barbaadeeti. Isinillee dooktara moo akkuma kee? Isin injinara. Mekaanikaal injinara. Jimmaa yuunivarsiitii Jimmaatti eebbifamte. Nama dhiira 300 keessaa isii qofatu dubara. Hojii dhiirati mekaanikaal injinariyaa hojii humnaa waan ta'eef namni dubartiin hin seentu. Isiin xiqqoo jajjaba. So wal barannee akkara shari'aatiin yeroo guyyaa tokkoof ijaan wal agarre yeroo itti aanu immoo qubee ma godheef nikaaha godheef nikaaha hidhannee jechuudha. So akkuma rabbuma irratti dhiisete rabbumatu naa fida jedhee akkasitti abdii waan godheef karaa saniin haadha warraa kiyya argadhe rabbi immoo ka yaade ol naa godhee naa kenne osoo filadhee osoo laalee
for sure akkasitti milkaa'u. Garuu immoo bakka yeroo gabaabaa keessatti Rabbuma irratti dhiisee waan inni naa yaadu guddaadha jedhee waan yaaduuf waan Rabbi naa godhutu guddaadha jedhee isa waan fudhadhuuf kan ani yaade caalaa Rabbi naa godhee naa kenne amma waan hundaan kana deeggartu akkuma isin jedhee maanaajara kiyya sekreetarii kiyya haadha kiyya haadha ilmaan kiyyaati waa hunda taatee kana deeggartu isiidha. Hojii keessatti hojii na baay'ataa konkolaataa yoo ofu kan na bira teettee hojii kana yaadachiisu waa kana qabu waa hunda irratti kana gargaartu isiidha. Kanaafuu tokko ture lama ta'ee deemaa jechuudha amma. Kanaaf yeroo fuudhuleen namoota akka kiyyaatiif barnoota ta'uu barbaada yeroo fuudhuun waa hedduuraa nama qaba waa hedduuraa shari'aan san barbaada san deeggara waan ta'eef yeroo fuudhuun gaariidha. Bultiin nama gammachiisaa jechuu barbaadeeti kanuma dabarsuu barbaada. Maqaan isii eenyu jedhama? Maqaan isii Biliseedha. Maqaan formaal neemii Samiraa jedhamti haa ta'u garuu abbaan isii baay'ee nama qabsaa'aadha. Qabsoo Oromoo keessatti adda bilisummaa Oromoo keessatti duraanirra nama beekamu amma nama guddaadha. Haa ta'u qabsoo keessatti nama beekamu nama yeroo hedduu yeroo 20 ol sababa qabsoo Oromootiin si bira dhufee guyyaa tokko interview goota. Nama qabsoodhaan beekamu inni hidhaata seenee maakalaawii. Eenyu jedhamu isaan? Qaasim jedhama. Qaasim jedhama mana hidhaa seeneet mana hidhaa keessatti yoo inni osoo inni mana hidhaa keessa jiru isiin dhalatte. Yoo inni hin bahe. Kanaaf Bilisee. Bilisee jedhee baaseef. Isiin maqaa ofii yoo natti himtu Samiraa jettee natti himte. Abbaan immoo Bilisee. Maqaa biraa qabdaa jedheen. Maqaa biraa abbaan kiyya Bilisee naan jedhaa Biluu jedheen. Yoo wannaa gootu Biluu anama Biluu jedhee yaama Bilisee jedhee yaama. Which is isa jaaladha. Maqaa kana jaaladha. Maqaa Samiraa jedhu san hedduu itti wannaan jedhu maqaa Bilisee jedhu kan irra jaaladha. Seenalleen baay'ee seenaa guddaadha. Maqalleen bareedaadha. Kanaafuu seenaa Oromoo hundaatiin illee. Kanaafuu kana jaaladha. Abbaan isillee rakkoo san keessaa waan bilisa ba'eef Bilisee jedhee itti baase maqaa kana irra prefer godha jechuu barbaade. Bilisee Qaasim yookiin immoo Samiraa Qaasim bakka jirtutti si haa ga'u jennaani soomni kunis sooma gaarii akkasaniif ta'u waliin caalaatti akka milkooftan abdii guddaa qabna. Gawaan baay'ee waliin kaasne ishee immoo yeroo biraa arganne kan haasofsinu ta'a. Turtiin waliin taasne kanumaan xumuruuf jedha Dooktar asitti argamtee yeroo Ramadaanaa kana sa'aatii baay'ee hojii itti baay'atudha. Dhiphaa qabdu nu qooddesti argamu istiidiyootti turtii kana fakkaatu waliin taasiste muuxannoo akkasumas immoo dhaamsota gurguddoo jajjaboo waliin kaasne haasa'uu keenyaaf guddaa si galateeffachuu barbaada. Kanumaan xumuruuf jedhagaa galatoomsin jechuudha. Galatoomi ulfaadhu. Ramadaana gaarii nama maraaf haa ta'u ulfaadhu. Kabajamtoota daawwattoota keenya egaa turtii waliin taasisaa turre kana fakkaata yaada qabdanis nuungaa maatii keenya ta'uutiin immoo akka nu wajjiniin turtaniif sabiskiraayib godhaa isiniin jenna miidiyaa Soofumar miidiyaa harka keessan irratti nagaatti.